تقول صوبا لا مو بي كوي 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 مبارك مسمى جرا مو بي كوي مي موتي كبر امنا دا مرسي كان ودبتو امبيك ولا سيكنا ولا امبيك ولا سلمان امبين ما كنت امبين من ما كنت امبين اوكي ما كدام بيتو امنا دا واول هفتا واول انت مرتن قبدو شو امنا في سبب انا دوغان كان كي اكا جروت ما امنا برجرا جچو اكا تيرادو مالي ان سيكا في سبب يا دين برجرا اوكي موتي كبر وقت مبارك موتي راكاي درا akan sin jade Abba Jabal aka gotu me Abba Jabal kage haka ba su fi Abba Jabal erga saame gebado erga yeron kamu la gebado Abba Jabal yonde me made tenan jetta di famana goditi ijolle warra isida wala barsisi afidatu ani fitanne sisu tokko fa video ba amma video bay video ba amma holon kuma galu fi mo mu bena daga amma le follow goda jadin bane follow goda nim bane follow goda din abda ma kida ka ta kala abda ke mu be al tokko koy wa me na sabari inni gise mara kan matti wa koy me timbeku mu be tara somna ati nama dubbi beku mena ofsiti wanan gafaddu si wanan gafaddun kaba na tudu meme moyti gafaddu dura meme ati aka goto dura inni amina da ishikantu isida walittunu fide wan hasom jararatilin hasom na dabalata jarina anjarana nase la bajabal jarana nase yan sina se gedi anjarana nase jaraddu obbolesso dhimma liibiyaatiin galu abbaan barbaade of ajjeesu jedhe sagaleen qabaan abbaan barbaade aduu jennaan sabaaf yaadis goo mubaarak rabbii jedhiiti jennaan dhimmi liibiyaa kun dhimma ajaadha sanummoo faannoodha waliin galu sagalee guutuu qabaan jaranaa fidda majammara mubaarak sagalee kiyya maal gizi asin duralle sagalee kiyya awwaale akka nuti balle na godhe haqa kiyya na jala awwaale asin duralle mubaarak ayyee adubbattu erga isinatti erga anaaf isii waliin haasofne adubbattu Abbaa Jabal yoon boo'e natti hin dallanin fidi abbaa waliin barsiise gaaf duraalle gaafa akkanatti mana tokkummaallee seenne nan jedha maqaa balleessuuf deemta waan ta'eef lakkii maqaa balleessuuf as dhiyooyyuu walaa siin haasa'u siin beekuwan siin hin haasofne si erga waan ergattayyuu naan jetteewu namnan ittiin haasa'e Abbaa Jabal amiinaadha dura me mubarak ila me dura Abbaa Jabal yee haqayati me mutu dura mutu godhadhu galatooma sagalee walitti deddeebisuu hin ta'u haqa baasuudhaaf namni 2,200 kun asiiru rabbi dhugaan waa dubbachiisu ani dubbii tana xiqqoollee taatu gamtaka keessanii beeka garuu haa beeku maleeni isin gamaa gamanaa wayima madaalaadha tokkoffaa irratti obboleettiin ta'e haqa barbaaddaami akka obboleessi keenya viidiyoo an bahe kanatti viidiyoodhaan bahe tokko lammaffaa irratti nama kana wassi barsiise fakkeenyaatti illee namante jirta mubaarakillee nama sannaa dhiyeessaa jechaa jira achirra dhaabbannee waan jirtu gamaa gamana holaallee dubbanna nama san nama inni si wal barsiise kan akkaawuntii isaa san sitti kenne ay dhiyeessuu dandeessaati. Hin danda'a. Ayyee dhiyeessi. Kanuma dubbiin walitti wanti deddeebitan hin jiru dhugaas keessaa xiinxallinee baafna mubaarakiin ibsoota as jira yoo mubaarakuu gartee miidhama isaatu taate dhararra kaattoo taate nama 2,200 asira nama beekaa hayyuutu bakka kana jira waan taateef namoota rashee wali namoonni haa dhufan yoo barbaachisaa taatee silkii keessan qabaanne lakkoofsa isaanii as kenni ka biyya kana keessa yeroo illee taate bilbillee yaamne ila kun hoomaarree dhugaan bakka kana jirti jenna uumaan akkas jirti akkasitti deema Abbaa Jabal. Ash. Kalas amma dhaqe Aaminatti fiddi meme Aaminaadhaaf wajaasi kan fiddi. Abbaa Jabal. Na dhagahaa. Yeroo nan dubbadhu iniyyiti silaa maaltu tartiiba qaba miti ani jalaan callise yeroo isin himattu sila maaliif dubartiidha dubbattu yoo akkana ta'e narraa dubbatame malee annatti hin tolu isiniin jedheen jira macarashaa isaa amma oolumaan laallaa xumura isaati. Abbaa Jabal ani haa fixadhu fixadhee wallaahi isin ficcisiisu ati yeroo maraa
bakka mootii Amina sana naaf fida. namni ittiin dubbadde sabaaf yaadii fi aaminaadha. Kan akkaawuntiitti kenne sabaaf yaadii aaminaadha. Dhaggeeffadha. Kan akkaawuntiitti kennee mubaarikii wayyaa mubaarikii naman na jedhee akkaawuntiitti kenne tuu lafa jiru namni ittiin haasa'ee fi isiin maal jette siniifan baasa. Dhaggeeffadha. Siniifan baasa jedhee jara barbaadee maallaqa irraa fuudhee nyaadhe. Inni siin dubbata hartu. Akkasii moo akkasii miti ummatu. Dubbiin akkanaa miti tartiiba qaba. An mubaaraki ofirra jira. Yoon du'e qofa maqaa na balleessitu. Ijoollee warra akkaawuntii sitti kenne fidadha. Namni ati gaafachuu qabdus jara. Seeraanis maaliinis jara kokkee qabatta malee aniifati waa wal xunnuu qabnu. Natti hin kennine waan ta'eefati. Sin beeku waan ta'eefati. Ani na fixachiisa abbaa jabal haqa walitti jira akka inni Wallahi abbaa jabal ilmaa tokko amma kan gootu qoyla isin lachii immoo isin haa qabadhaa waan haasaa dhaga'i ati mootii qabadhu tan dhaggeeffadhu mubaarik akki jedhe an kanan ittiin haasa'e kan akkaawuntii kootti kenne naaf yaadii fi aaminaadhaa jedhe isii mitii jedhe an jaran barbaadaa jedhe kun immoo eeganna akkasii atis kaadaan jirtu jarri warti qunnamsiisu jarra akkaawuntii itti kennu. Sigara namti eega kana ta'e aaminaa sana nuuf fidde naaf yaadiin sana yoo fidde maal rakkoo qabaman fidduma dhiyeessuu hin dandeessaa'u. Inni iyyuu natti fidii jedhaa jira maaliif fiduu qoy yaada dabalata qoy turi yaada dabalataan akka kootti aaminaadhaa naaf yaadiin sana tuu dhiyeessite bareedduudha gama biraatiin viidiyoo bay fooliyoon kan kee kuma tokko ga'eera bay viidiyoo Abduseen Maammeen yaada dabalataa qabaattan anaaminaan naa yaadoo dhiyaatte bareedduudhaan jedha ammoo jechuun Abduseen alakeettu gaafa inni Liibiyaa keessaa ijoollee sadii baasu mana fincaalii dhaqxee dhufta biraa dhaqxee rafte maal jetteen naa jedhaa adaraa rabbii ijaannaa arge. Harri duniyaadhaa boraakiraadhaa kunootila ilma Oromoo Abduseen hiriyaakoo waliin turre dhufee waan naan jedhe mataa keessaan daga dhoggaa torbanadha moo jaanadhaati Abduseen maal naan jette Abduseen dhimma Liibaa kanarratti. Jaban na fixachiisi haqa awwaala baaruu Lakkiin fixattu dhagee abbaa manaa keetii wajjin fixadhu narratti fixattu. Abbaa jaban mucaan kun nambeetu mee amma lakkoofsa jiraanaa kennaaf yaadii fi. Timbeeku jala keenya maal jette beektu mubaaraki jette mubaarak birrii kennii jedhee siifan baasanaan jedhee wallaahi soba. Qoy mubaarak akkasiin jedhedha afaan isaatiin. Tibeekaa jedhi. Maal sagaleen bar sagalee waraabamee sagalee ofii isaatii siin jedheeraan siin jedhe ofii isaatii. Dawwalee yookiin dawwaltee siifan baasaa birriitti kenni siin jedhee akkaawuntii sitti ergeera. Dhaggeeffannaa. Abbaa jabal ati na fixachiistu qaba mubaarak Ansiinaa se'ee birriitti kenni obboleessa kee siifan baasa siin jedheera harri duniyaadhaa boraakira. balleessuuf iyyaara bebee kenni. أعوذ بالله والله جل دمو بسم الله من الشيطان. أبا جبل والله بالله تالله أنا في شيء كده والبرس ولونم برسيني نانا ساني أتاوتينا نتكلم كمبرا هذا تهنا اللي دبستي هذا ست بري سني قتشي إذا بري هني أتمنى جنب دوتين جديرة هادان إسني تنكردا أجيب أنا إسني نما قلت إسني تنكردا جدير وادا كله رافي إركسي يرونا كا أجيب أنا هادان جديرة إركم مواسي نفتني إسني تكرر تومتي إسني تكرر تومتي كلمات كلهم Moitina kabadu sinjala damu be. Sinjala moitina kabadu. La bajabal ishi. Yuti sana kabad damal ko tebeta. Mubarak kallati lansina semo nama giddu jira jari. Jabu sama ada nafi number bada. Shakkama yakkama nojin. Ish na baka moitina kabadati. Kazena aja. Meme nam fitachisa wuri komite waan ga sanjara artanus. Kotula da gefat. Tok Mubarak wanti nisi nasa wanti nisi sirkaa fuudhee jira ofii isaatii immoo aaminaadhaaf naaf yaatu gaddu keessa jira. Kana dura isin beekaa. Kan oqa manatti yoommoo inni isin beekne akka itti dubbannu hin qabnu naaf yaadii qoy goona baalee qoy yoommoo inni dura waasii dhageechuu barbaade.
yoo waliin dubbii hin qabaanne kan walitti isin fide aaminaadhaaf naaf yaadiin ta'e aaminaadhaaf naa yaadiin qabinaaf fidan yookaan immoo lakkoofsa bilbila jara amma naa kenna amma dawwalee waama adufanu waan jiru dubbatan waan isatti kennanii jechuudha.